أمواتمي بسم الله الرحمن الرحيم وانا يا دك علي دمي دريم ولا ينشوفني عندمو يا تاجر جد قول في أركاك بيقول في ولا بنتدي أنا نعرفت يا ربي قول في ناس تسمي كان ماشي يعني من أدري بشأنك يا سينا نعرف هالشيء تبر إيش أماني أنسانو بقول أنا سجلي فاميلي يعني لا فنجر دينيشا يتجي أكو وان سجلي ديرا كذا من خيسين نعرف هالدنجو نعرف هذا والله وان شباب نسيني سي أصلي وان ده دبتي ربي سداد دي ميتي بنا ميوت قولي إيه مسينا جارتي ده تخاف ما رجعت جيمي سي بيت هجرة وأصلي هم نمر إيراد أبد لا إله إلا الله محمد رسول الله فاميلي مكي السلام عليكم يا جاجر ثاني وعليكم السلام من تريوني يا دك علي خليل أمانة من جنة مسينا إيه مسينا معني نفترة علي دمي مسينا يه كاميرا mana كيف كابوني يا دك علي دين كورا تو كوتشي جيرو كيف كاي ديم كاي يلا استنى كويس كاميرا mana كيف كابايو كوشينا ديم يقول لي فيديو كوشينا ديم ميوت كورا تسل إن قدن يعني انت كيف شير كورا ما كي برانكي كورا تبع شير كورا باقي فيديو ما عليني دايما هو يوم عملت هو يوم ما نجانا ثاني دايما ثاني نجالت نقول يوا فريشي كرانا دوكما ما نقول فرفري فري غوري مو شافوت أسيني يقولوا بقى وما قلال جدا ثانو فريشي ما تاو ماذا يا ربي نحتاج هاي أما من فتر رينوت ما ننزل دي أتينا شو بربادا إسينو قوتي بريدا كي كونا تبع كوشينا جرتي كوشينا دكتورة كم بريدة ما ننزلاتي ما ننزلاجرا تبسي مولا باسي فرفري غوري تنا فرفري فيتا مين ايه جري كا اغلى كمان فرفري فيتا ما في مچا ما كان في وقع بفرجة حساب فون بس تكشوا لا فون بولا غرانا ركوس فون بولي عندي فون بولي كذي تخاف فون بولي ترى دكتور لا أما ديم وان كنجيرو غوري بيتي أفران سري بدي كذا أي وانو غدي نسكافيه بريدا كذي بولا دافي أوكي إيش بقى زينان دايم نسكافيه سيفاغوت وقع فون بس فوت تبسي مولا دافي دورا نسكافيه وين شاي وين دافي قط يلا دافا فاميلي ما كي ميجا دافا ولا نودر أهون هنا بيان سولت شيء سام فل قالوا نياتا مكي مويا مكي لالو يو بربادن أسباسي ما درت تكاغو تت أسباسي شير ولي غدا شير غدا ولا ورما كي جالت شير غدا أنا كوبلينكين غدا أصلا كوبلينك شير غدا فاميلي دافا كانياتا مكي وري لالو ودن وانا نزيد وانا نزيد غارو إيه كومنتي كو راوند كيسن يلا كوبلينك شير كو راوند كيسن دفا وانا نزيد وانا نزيد رغامي هوند كيسن اگيتاني
warri dhageetta laga okay egaa dhageetta koppilinki godha nyaata makii laalla dafa yalla nama kuma lama ga'uu kaatanii maashaallah tabaarakallah nama dhibba lama isin hafe kuma lama saafii nama kum lama fida makiin geessuu kaate barin daddabti mucattiin akka otomaatika yalla family Ora baafatte. Maal taate ilmoon koo? namaa cinqabsate Maami. Seeni. Maal maamaan dadhabde? cinqabte Maalesh. nama dhibba lama dhabdanii nama dhibba lama yaa namni kuma dhibba saddeetii as jirtan kun seenaan gaafa 17 tapha beellamaa qabdi kunoo Angalumatti damtiste? Dhugumaa bara bismillah maashaallah maakii yoo qabde Nyaanni akka dhugu. geessee fiddiini. buna dhugaara maashaallah Qoy xiqqoo wanti aja'uuma. Ittiin fiduu nama kuma lama fidaa jedhame mooyaa kiyya laalta mooyaa makii laaluu warri barbaadan na eessa dhaqa nama dhibba lama fiduu dadhabdanii ulet Ayi matoosaa tufani koppilinki godha. ulet matoosaa namni kuma dhibba saddeetii as jirtan kun hundi keessan haadha seenaa gaaf 17 guyyaa 3 booda tapha beellamaa qabdi waan ta'eef fooloo godhadha hundi keessan nama dhibba takkaa isin hafe nama dhibba takkaa isin hafe Haa kun hundi nyaatuma kiyya laalu deemtan. Ka mushurraadhaan ilaalamuu qabda malee. Maashaallah bunni garuu sittashtaa jette Suudaanis. Mucattiin kan koo. Qidist. Tazagaajjachitti kacakkachi. As jedhamasa. Oromiffan beektii bara iskiriiminaa kennaarti dhufte. Assalaamu alaikum Nuuru Seenaa Baakiyyaa. Nam kuma lama guute doktor. Kuma lama guute? Waa'ee tapha beellama kootiitti himi. Yaa. Deemina obsa. No seenaan hin himtu bar waan himtu seenaan. Koomenti jalatti aayidiyaa biraa kennaa waan ta'an jettan faamini waan amma isin hin jedhe kun. Ta'ee jira. Seena makii ija hidhii fidi. Makii ija hidhii fidii godha. Ija hidhaa dhugottu. Ija hidhi seena. Ija hidhi. Haadha seenaatu leenca sii kennuufi jedheen. Leenca kenneefi seenaa galmeessuun qaba akkam jettee doktor ija hidhattee haa dhuftu. Makii leenca sii kenna jedhanii akkatti daddabtee buna doktora abuu keetiif ija hidhaa dhugottu. Ija hidhii fidi seena. Asli filtri. Hidhii fidi. Qabi. Maalini? Eessin jiran? Taa'e kottu. Teeti. Yalla. Se wallahi. Gabbuu ni robbachuu. Haaseen bashii tuffadheetiif. Maa kushiina. Bu'i gadi. Amma shugguxiidha. Maalini? Muudina qabachaa jirta? Shugguxii yaa'u hin beekta shugguxii kenna. Namatuyyuu ayfoonii Ameerikarraa obboleettiin ta'e bitee fi ergee ayfoonii kunuunsi wajjin haarawaa. Indeetu waa ija banadhu ree? Ija banadhu ayfoonii. Muudii qabachaa jirta? Muudii miti fuudhu kun.
Risiitii dubbisanii risiitii haaraa warra kan hin gaddabetan guyyaa sadii dur gaafa meeqaa gaafa kudha takka kun. Wallahi je. Dhugaa rabbi wallahi sii bitamee garuu mootu hin beekta biyya kana biyyi jiru biyya Kaayirooti duriyyeetu tumeen harkaa fudhate. Dhugaa rabbi duriyyeen harkaa fudhate. So yoo gargaarsallee taate uummanni keessumaa haa gargaar doolaara 50 kabilaa dhibinna garuu wallahi ayfoonii obboleettiteettu Ameerikarraa hin beektaa tuyyuu maqaan dhahii miidiyaarra naan jette. Qoomii ani amanaan jiru hundi na qabachaa jirta wallahi. Warabba alkaabaa bitteen akkanatee masiin harkaa fudhatte yoo garuu duwwaadha. Uma gochuu hin danda'u garuu. Wallahi kuna wallahi gaafa kudha tokko kunoo risiitii dubbisi wallahi. Kunoo gaafa kudha tokko risiitii argaarta risiitii 58 bitala. Asla almachaa. Amante kuna manne garuu. Wallahi dhuguma gaafa guyyaa kudha tokko dheengale. Haa duba silkiin hin jirtu bara. Maafriin harkaa fudhatee. Mee wallahi je. Dhugaa rabbi. Naa dhiiftamoo kabiraa kadheetii bita. Wallahi je. Dhugaa rabbi akkam goonu. Silkiin yoo badde maaliif asina fiddee akkana gootare? Jechuun isiin immoo sarpiraayiz naa godhii naan jette as jala jirti. Yoom guyyaa dheengata turte sammu? Dheengata guyyaadha ture kan tumuriin harkaa fudhate. Wallahi je. Wallahi hin jedhu lan maal waa'ee duniyaa jedhee. Rooti fiilingi kee laaluuti. Oh my God. Maal loliin garuu ati. Rifadhee marii gana kaameeraa duuba gaa. Kaameeraa duubatti lola jeeti bana. Fiilingi kee laaluuti. Ara banii isaanii banaa qoy. Ara. Amanuu didde ammallee. Ara qoy. Amanuu didde wallahi ammallee kaartoonii sabate. Oh my goodness. Ya Rabbi kiyyaati maalumana. Ya Rabbi kiyya. Amanuu didde. Musila. Obboleetti ta'e intala dulwaati. Galateeffadhu wallahi tanii isin kenna. Kuni kan jedhe kuni. Kudha shani. Raja. Kudha ja'a. Laale kan gatti. Qoy ni laala kunuti. Ani kudha sadiin qaba bar oh my goodness. Wallahi azim ani jecha isiniif hin qabu wallahi. Uff ya Rabbi ya wallahi. Na harka bade waan jiru. Qaboo duwwaa keessa balleessa gammachuu. Makii gammachuu qaboo duwwaan keessa balleessa. Kiyya keessa balleessa ka qaboon silkii kiyya. Wallahi thank you so much. I don't know waan dubbadhu na jalaa bade wallahi. Jechuun hedduun gammade. Wallahi surprise akka malee gammade. Ni beektaa. Dammoo kararni si hedduu bareeddi. Si fakkaatti. Jaaladheetiin jira. Hedduu na galateeffadha. Thank you so much wallahi. Ani jecha na jalaa bade wallahi. Kanatti keessa balleesse. Qaboon duwwaa. Ni rifadhe wallahi bade jenna. Qaboon duwwaa. Yaa hedduu bareeddi. Faayida siite. Hedduun gammade. Thank you so much hundi keessan na galateeffadha obboleetitiyya. Rabbi siifaa kan wallahi xiqqoo waaste guddoo bika siifaa buusu hedduun gammade. Gizeen gammade moo just haasa'uu na jalaa bada. Ni beektan gizee ibsaanu surprise na godhe live irraan bahanii gammachuu bakka ni gammade garuu hedduu gammadeetiin jira. Doktor. Seenaa waliin isa kana gootan. Micoontu wallahi taajaajiba buna dhaabsistanii nyaata na goosisuu kaatan bara. Shii ta'u fadheen dhufee bara nyaata godhuuf seenee. Nyaata godhu. Yaa. Maan godhirre? Nin godha haa. Iti amma qofle dhufne. Obboleettii makii rabbi sirraa haa jaalatu kabajamii galatoomii kunoo ergaa kee obboleettii ta'e biraan si ga'eera. Kunooti. Kalar illeen kama isin jaalatu. Sirkii kiyya jaalatti waan ta'eef kam akka kiyyaa bitee fi anchi tun kafiifamuu hin bareeddi. Sarara bareedaa kan wajji jirru. Wallahi. Wanto wajji jirru. Lucky. Kurretiiti. Ennaa galatooma faamiliin makii hundi keessanuu thank you so much yeroo gaarii qabaadhaa galateeffadhu bakka nuun deemne.